Ruutaan hin barbaadu waadaa galteet manatti na deebistee akkati manaa baatu hin fedhu yaadan jijjiire tokkos hin qabu jette. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Keddoo YouTube subscribe like gochuun na jabeessaa isiniin jechaa jechuudha. Egaa Abiraam jechuudha guyyaa har'aa ganama Ruutaan na bilbilteetu maaliidhaafi dhuftee mi'a kee fudhattee hin baatu naan jettee anis immoo kanaafi mucaa kiyyaanis sichaa'u jechuudhaafi dhufeetoo jira jedhee jechuudha. Jalqaba irratti jechuudha namni akka kanatti raataa nama ishiinii hin barbaadu namni tokko akkana jeequ jettee dubbatte inni fuudhee dhaquuf maalidha? Namni jireenya barbaadu tokko suuta hidhee haadha manaa isa tasgabbeessee haasofsiiseeti malee kana bineensaa lafaa jaalalli hin jirre lafa kabaja siif hin qabne hin dhaabbatiin jedhee dhiira dhaadachaa itti aboottifachaa jechuudha. Irra deemaa ture ganaa mana geessee na dhaqaa isa dhugaan siin jedhe kaameraayyuu hin barbaachisu ture. Akkanumatti hin dhaqeetu Ruutaa isa ta'e hundumaaf dhiifama waan hin sirreessus nan qabaa nan sirreessaa jedhee akkasumallee jaarsummaallee baasee jaarsummaallee fudhatee ishii birallee dhaqee dhiifama naa godhee maatii ishii bira dhaqee jechuudha. Jireenya maaliif hin jiraatu? Ani kan na dhibee na dhiisuu didee jechuudha. Maalidhamee karaa kan itti agarsiisu waan hundumaa kan godhuuf hiriyootuma isaati jechuudha. Dhugaa Rabbii sarraatanyaa godhatee dhinabeel carqii dachaasaa fi caamma walitti qabaa fi waan ta'e jechuudha. Ta'uu hin qabu Abiraam. Egaa sanaa booda mucaan isaas rafee ture. Mucaa isaas fuudhee hammatee dhungatee carqii finoo bareedaa kana bitee fitoo jira. Fannifamee argeeni yeroo fideetti buusullee baay'ee irraa bareedee jira. Naanni dhugaa dubbachuuf anaan gara naammeesse jechuudha Abiraam jechuudha. Maaliif wallaalummaa isaatu mana isaaf gaa'ela isaa dhala isaarraa adda isaa baasaa jira jechuudha. Dhugaa Rabbii dubbachuudhaaf jechuudha. Na achitti garuu laphee kun abooresse dhugaa Rabbii hanga kanaatti kan dhiibee kan waan hundumaa godhuuf hiriyaa. Egaa Ruutaan saaloonii jirti. Anis immoo haala kanaadhaan dubbadheen ture akkanani manaa bahuu fi ati deebi'i malee ani manaan si baay'een ture. Akkasumas illee kutootiin jiru kutaan ni jiru waan ta'eef osoo maa tokko walitti hin dhufiin ani kutaa isa tokko keessa taa'ee ati immoo kutaa kana keessa taa'ee dhimma walirraa hin qabnu jennaanis immoo hin diddee. Isa kanaafi rakkoon hin jiraatu. Hanga kanatti ishee dhibbisee taanaan hanga kanatti ishee darareera taanaani kana booddee garuu ishee dhibbisuu hin barbaadu. Alallee nan deema jettee akka isheen ala deemtullee anatu giddisiisee waan hundumaayyuu nan sirreessa jedheenanii yeroo isheen immoo ala dhiyeessisee manatti ishee deebisuus yaadan jijjiirratti jedheenan yaadee ture. Waliin hin jiraanna jedheenii isa darbee hundumaan dagatti jedheenii jechuudha. Egaa isheen garuu hin daganne mucaas immoo manyitaa beetitti dhiistee fi saaloonii turte jechuudha. Isheen boodarra garuu mucaa fuudhee dhaqee jechuudha. Ruutaa wanta yaada jijjiirrattee homtuu tokkoyyuu hin jiru jennaan lakkii walii galleerraa haasofneerra wanta ta'eefi wanta dubbanne tokko innaan amma manni hin argamu jedhe. Manni hin argamu naannoo kanaas hin jiru achi fagaachuus danda'a jennaani maali namootaaf iyyuu hin argitaa si'iif immoo maaliif hin argamne jetteen jechuudha. Mana dhabee miti manni hin dhabamu waddada maleedha. Yerootaafis immoo hoteelas yeroo buttaa jiraatu iddoo garaagaraa yeroo deemta hoteela hin teessu doolaara qabda waan ta'eef rakkoo hin qabu. Garuu immoo haa ta'uyyuu malee jechuudha
akkasumattiidhaan dubartii hanga kana miidhamtee hanga kana daddarbatamaa turte akkasumatti na simadhu jechuun in ulfaata jechuudha. Maaliif in ulfaata eeyyee sapiraayisii godheeraa haala ajaa'ibsiisaadhaanii obboloonni koo akka taasisan godheeraa jettee jechuudha. Kana miti sitti lapheen ishii cabeeraa sitti sababa keetiin miidhamteetti waan baay'ee jechuudha. Isa kanaafiyyuu akka kiyyaatti tasgabbaayiiti akka isheen nuursiin jettee sisimatti duwwaa sin godhiiniiti inuma walitti deebitu inuma waliin jiraattu mucaa keessa inuma hammaatta suuta hidhiitii kana cuucota jechuudha. Caatota nyaattota maannoo bira dhuddoota osoo hin taane abbootii warra gaa'ela qaban warra maalummaa gaa'elaa dhamdhamanitti siqiitii yoom maal godhinaadha manaa kiyya faana jiraadha yoom maal godhen gaa'ela kodeeffachuu danda'a jedhiti akkasittiin mari'adhu maleedhaayi. Ammayyuu ijoolleen kun ganaa si balleessu jechuudha. Achirraa ammoo jechuudha buttaa jiraadha sargin Hermeellaa fi Abiraam tasumayyuu ina fuudha kan isaan jechaatoo jiran jechuudha. Innaa isa kanadhaa gaashin isin fedhu jettee innis immoo waan baay'ee kaasee fi maalii ani yoo as keessa jiraadhee kutoonnoo baay'eedha uma tokkoyyuu sin jeequ nyaata yoo ta'e immoo alaa nyaadhee galaa jedhe bakka aadaa garaa garaadhaan haasa'ee ishiin immoo maasimachuu hin dandeenye bakka rakkoon hin jiraatu yoo fagaattes mucaa kee dhuftee ilaalu wanti si daangessuu hin jiru dhuftee ni ilaalta jetteeni. Abeel immoo jechuudha roottaa maaliidhaafidha waliin galtanii maaliif akkas ta'uu danda'e namni innis dubbachuu danda'a amma ta'e afaan qabdaa dubbattaa dhugaa dubbachuudhaaf abaabbalus itti haasa'us abadan jettee jechuudha. Roottaanii sanaa booda mucaanis hin bu'ee jechuudha. Mucaanis ishee rakkisee yeroo kanatti ishiin immoo bakka manyitaa beet ishee galtee jechuudha. Gargaartuu qabdi. Qophaa kee mucaan dhukkubsachuu danda'a. Maazariin fe'as hin jiranii. Isa biraaniyyuu mucaanii guyyaa rafaa halkan irra fujettee turte wal gargaaraa innaatii dadhabdan yoo si gargaaree maal rakkoo qaba jennaanii uumaa wanti na dhiphisu hin jiru wanti na dadhabsiisu hin jiru kan kana caaliyyuu darbeera jettee jechuudha. Namni na gargaarus jira inni gosa kanadhaafi uumaa yaaddoon qabaatinaa jetteeni gaala sanadhaan jechuudha. Yeroo ishiin deemtee tuttis immoo bakka inni utuu akkas ta'uu baateellee bareeda ture garuu ishiinis yaada hin jijjiirranne garuu ani waadaan galee firaa waadaan galee fi simmoo innaa kana argitee mana ishiitti galtee sapiraayisiin garaa garaas ta'ee fi jedhutti yaada jijjiirratti jedheenii yaadee ture. Ishiin immoo yaada hin jijjiirranne ani ilma dhiiraatii bakka barbaade buluus nan danda'a adduun barbaadees yoon kaadhees bahuu nan danda'a waan ta'eef obboloota koo bira akkasumallee hiriyoota koo birattis ammasitti boqochuus danda'a hoteelattis boqochuu nan danda'a rakkoon tokkollee hin jiru. Hanga kanatti ani ishee dhiphiseera taanaanii hanga kanatti ani ishee jeeqeera taanaanii uma rakkoon tokkollee hin jiraatu jedhe jechuudha. Egaa Abeelis jechuudha wanti tokko keessa ishee akka jiraatu wayin immoo akka isheedhaan ati dhiphisaa jirtutti kan irraa mul'atu. Kanaafiyyuu hin dhiphisiini maaliif dhiphistaa jedheen jechuudha. Guyyaa tokko keessa guyyaa tokko wantoonni kun sirraatanii tooratti galanii mul'achuu danda'u. Anis immoo jireenya mataa kootii nan jiraadha. Jireenya mataa koo nan jiraadha. Uma rakkoon tokkollee hin jiru. Ani dargaggeessadha. Wanti na daangessu hin jiraatu. Mucaa keeyyaas immoo dhufee nan ilaalladha. Manas immoo amma barbaannutti in arganna jedhee jechuudha. Naagaa'ee Abeelis asumaan barbaannu reemnaamna jechaanii ture jechuudha.
Kan argamu ምናምን jechaa turanii haala kanadhaan turamee isiniin jechuun jaaladha. Asirrattan immoo waan hin dubbachuu barbaadu keessa jechuudha. Anamma yuutibaraaf inna'u dhugaan isiniin jedha. Anaafis naanna'ee nagaafan biyyatti galee abbaa manaa qofan wallole. Sababni isaayyuu jechuudha argitaniitti miti Ubiyyee fi Naayii akkam akka wal gochaa turan maal gidduu isaaniitti akka uumame har'a garuu araaramaniitoo jiru jechuudha. Yuutibarri gaafa doolaara hawwee jechuudha wal ciraa wal tumaa dullaa wal shookkisa jechaa wal shookkisa gaafa bakka garaa isaanii gahan maal godhasitti fakkaate keekii birrii 500 bitaniitti harka isaanii walitti cabacabanii muraniit bakka. Isa kanaafiyyuu Abrahaamii fi Ruutaanis nagaan bu'eera. Abrahaamiif hin galu garuu irra caala Abrahaamiif hin galu. Ta'uu beekaa akkasii wanni ta'a ta'uu hin beeku jechuudha. Isheen kan isheen barbaaddu Ruutaanii Abrahaam irraa gargar ba'uu hin barbaaddu. Garuu immoo wanta jiru dubbattee maaliif akka akkas ta'e waan hundumayyuu qulqulleeffattee itti deebi'uu barbaadde jechuudha. Sodaatteettis garuu hin jaalatti sodaatteettis maaliif waan baay'ee tuttuqanii waan baay'ee balleessanii waliin borcanii kan isa dhibii mucaa namaa nama harkaa fuudhee Hermeellaatti geessee kenne ilaalame isa biraanis immoo dheengadda heddumaa akkasittidhaan biraanki sanarratti hojjattee Ruutaanii inni maal godhee dhaqeetu Hermeellaa kadhate Hermeellaa ofitti deebisee jechuudha. Guyyaa tokko buluu dadhabee Hermeellaa dhaqee jilbeeffatee ija culcul godhee kadhatee ofitti deebisee achi booddee ishiin immoo qalabati naa godhi jettee naamaniitii jiraadhu. Ani garuu amma qalabati si gochuu hin danda'u naamaniituma jiraadhu jedheen jechuudha. Intalli qalabatii maal jettee ammayyuu lafuma dhiitaa jirti. Naan kun ni jira jechuudha. Maatiin immoo harka lafa jalaatiidhaanii wanta sirreessaa jiran ni jiraata. Kaleessa lafa reebaa kaleessa gammachuu hanga sanaa jaarsi faarfatanii eeganii eessumni Ruutaa akkasitti gammaddee jechuudha. Har'annaa Abrahaamii mana keessa shaanxasa gottotee ba'uu maal jedhu jedhame yaani. Innaa borummoo waan taaraa jira. Boruun araaramu boruu hin araaramu. Keekiin hin muramaa waliin haammatu hin dhungatu mana tokko keessa wajjin ni jiraatu waraqata isaanii deebisanii hin haaressu isiniin jechuun jaaladha. Ruutaan isa amma ayyaannatii ishii isa duraa dhiisteetti jechuudha. Maaliif dubartiin dhaxxee bakka dhala godhanna jechuudha. Miillaan otoo irra adeemanii na dhukkubeen jettu maaliif waan hundumayyuu dhala ishiitiif dhiifti waan ta'eef isiniin jechuun jaaladha. Boruu gammachuudha hililleedha. Har'a garuu baazawwee baay'een keessan hinnaane diraamaadha namoonni baay'een jechuudha. Namoonni baay'een irratti tariitu diraamaadha doolaaraadha jechaa jiru jechuudha koomentiidhaanii. Anas nama baay'ee naan gaddisiisne garuu maal akka ta'e beektu Abrahaamtu na gaddisiise dubbii isaa keessatti. Inni gooftaan akkasuma eebbisee eebbifama.